beekuu fi gatii itti godhu bara tokko warra ummataa kabajaa hin qabne qawwee wayyaanee baay'ee irraa fudhattee caccabaa asitti dhiifteef kana abdatu warra obboleeyyan ofii oorrutti gadi baasuu didee ollaarraa jigii kanatu kana jidduutti godhamti. Sadarkaa Itoophiyaatti warra sabaaf sablammoonni walqixxummaadhaan qe'ee rabbi isaanii kenna irratti ka qabsoof aarsaa guddaadhaan deebisanii ijaaratan irratti Oromoon Oromiyaa irratti Somaaleen Somaalii irratti Affaar Affaar irratti Sidaamni Sidaama irratti Amaarri Amaara irratti mootummaa isaa ta'u filate seera isaa ta'u tumate imaammata aftarsiimoo isaa ta'u bocate guutuu guututti total full self rule akka naannootti tokko sadarkaa federaalaatti naannolee ummanni akka baay'ina isaaniitiin akka gumaata diinagdeetiin aangoof diinagdee sadarkaa federaalaa qooda isaaniin godhu qoodatanii Itoophiyaa eenyummaa garee tokkoo qofa osoo hin ta'in sabaaf sablammootaa calaqqiftu kaakka tokko awwaaltee ka biraa ol calaqqiftu osoo hin ta'in kan hunda fakkaattu ni ijaarranna jechuudha. Karaan sirrii kana karaan jallaani karuma jallaa kareetti deebi'uudha. Isinitti himu karaan Minilik biyya kana hin taane karaan Haayila Sillaasee hin taane karaan Mangistuu kan nama fituu hin taane karaan Mallasaa kan nama qoqqoodu biyya saamuu hin taane I don't know karaan kama Oromootitti ta'a jaran kama qabsaa'ota Oromootitu ta'a yeroo Oromoon kaayyoo Minilikii ka olaantummaa garee tokkoo jalatti Itoophiyaa lumuutti ijaaran tarsiimoo Mallasaa ka saamichaaf qoqqoodaan biyya bulchan itti ijaaranii miti. Karaan Oromoon ummata gadaa ta'uusaa ummata dimokiraatawaa ta'uusaa ka ofii malee ka ormaa hin barbaanne ta'uusaa ofiifis warra biraafis itti mirkaneessuudha. Kanaaf ammoo ga'umsa gahaa qabna, hoggansa gahaa qabna, tokkummaa cimaa qabna, dhugaa qabna. Ummanni keenya nu bira jira, Rabbis nu gargaara, hin shakkinu, filannoof qophaayaa. Waan ani isinitti himu jarri amma maal barbaaddi? Isin tuttuutee jeequmsatti isin seensisuu barbaaddi. Hin godhina. Hiriira baafataa jirtini? Haa baafattu hin jeeqina. Isin firii shan argattiisan salfii haa godhattu itti dabala harka dhayaaf rakkoon qabdu. Isinitti hime? Nuyi mirga keenya hin tuqinaa jenne malee mirga namaa tuquu hin barbaannu. Hin tuqinaa isaan. Gaafa keenya immoo tuquuf itti hin dhiifnu. Kanaaf walitti deemnee bal'inaan mari'annaa waan tokko hin shakkinaa. Xurreen irra jiru xurree dhugaati. Xurree dhiigaan dhufti. Dhara keessaa of keessaa hin qabnu. Kaayyoon keenya xaliila ifa.